This is dropping nicely. Estaquio! Isin gootota Kaanaadaati. Carraa kubbaa miilaa biyyattii gara fuulduraatiif sababa taataniitu jedhan leenjisaan Kaanaadaa Jeezee Maarch. Qopheessitoota waancaa addunyaa keessaa tokko kan taate Kaanaadaan marsaa mo'atanii darbuu biyyoota 16tiif seenaa isheetii yeroo jalqabaaf geesse. Tapha mo'atanii darbuu marsaa biyyoota 32 kaleessa eegaleen bakka buutuun Afrikaa Riippaabilikni Afrikaa Kibbaa Baafaanaan goolii 1-0 Kaanaadaan mo'amuun gara biyya isheetti deebite. Biyyoonni lamaanuu taphoota mo'atanii darbuuf yeroo duraatiif barana gahan. Tapha daqiiqaa 90 keessattiin gooliin irratti hin galle kanaan dursaan taphattoota lammaffaa Kaanaadaa kan ta'e taphataan umrii 29 Steven Estaquioon goolii daqiiqaa 90 xumuramee daqiiqaa dabalataa lammaffaa irratti hin galcheen Kaanaadaan seenaa haaraa yoo galmeessiftu daqiiqaa dabalataa 30 eegaa kan turan deeggartoota Baafaanaattiin cabbii roobse. Steven Estaquio is current home City, plays for LAFC. Kaanaadaan waancaa addunyaa kanaan dura hirmaatteen taphoota ramaddii 6 injifachuun itti ulfaatus waancaa addunyaa bara 2026 seenaa moofaa kanaan dura qabdu haaresseetti. Gareen kubbaa miilaa Riippaabilika Afrikaa Kibbaa Baafaanaan ramaddii A lammaffaa ta'uun darbitus kaleessa garuu Los Aanjelesittiin yaalii kallattii ishee eeggattee tokkitti yaalte. Yaalii Mo'is Boombiitoo yaalee Moodiibaan sarara goolii irraa deebise dabalatee Kaanaadaan yaalii kallattii ishee eeggattee 7 yaalteetti. Steven Estaquioon qobaasaa kubbaa dhaabbiirraa carraawwan 5 uumeera. Kunis taphoota mo'atanii darbuu waancaa addunyaatiin seenaa kanaan dura Andriyaa Piirloon hojjeteen qixa. Jeezee Maarshiin kan leenjitu biyyattiin marsaa mo'atanii darbuu biyyoota 16tiin Neezerlaandisii fi Moorookoo keessaa kan injifatee darbee waliin morkatti. Moorookoon sadarkaa fiifaan baasuun arfaffaa, Neezerlaandis 8ffaa irrattiin biyyoota argaman ta'uunsaa haalota itti ulfeessa. Sadarkaa fiifaan baasuun 30ffaa irra kan jirtu Kaanaadaan taphoota ramaddii 3 biyya ishee irratti hin taphatte. Taphoota mo'atanii darbuu garuu gara Ameerikaa imaluudhaan taphatti. Leenjisaan duraanii Liids Yuunaayitid Jeezee Maarch waggoota 2 darban yeroo waliin dabarsinee karoora waliin baafannee firaawwanne hundaa yaadadhaa. Isin gootota Kaanaadaati jechuun taphattoota isaanii jajan. Goolii injifannoo biyyattii mirkaneessite kan galche Estaquioon ammoo goolittiin lammiilee Kaanaadaa guutuuf yaadannoo haa taatu jedhee goolii hawwattuudha jedhee yaada. Yeroon kubbattii gara goolittiin haleelu lammiileen biyyattii hundi na waliin akka dhiitan itti yaade. Yeroo goolittiin kiyyoo keessa buutu hundi keenya akka humna itti horretu natti dhagahame. Ofitti amanuun qaama injifannoo keenyaati jedhee. Kana booda Moorookoo yookiin Neezerlaandis keessaa tokko arganna. Akka ammaatti yoo hojjenne injifannoon baana jechuudhaanis taphattoota garichaa jajjabeesseera. Waancaa addunyaan har'a Biraazil, Jaapaan, Neezerlaandis, Moorookoo waliin morkiin taasisan eegama. Leenjisaan garee biyyaalessaa Biraazil Kaarlo Anceelootiin taphattoonni isaanii hanga xumuraatti injifannoon morkachuu akka qaban dhaamanii jiru. Abbabaa Lamaayyoo. Brazil have 3. Leenjisaan Biraazil Kaarlo Anceelootiin dogoggora hir'isuun injifannee marsaa taanuuf darbuu barbaanna jedhan. Har'a galgala sa'aatii 2 eegaluun Biraazilii fi Jaapaan morkiin waancaa addunyaan taasisan ni eegama. Injifachuun sadarkaa tokkoffaan ramaddii irraa darbite. Taphoota 3 keessaa 2 injifachuun tokkoon qixa bahuun osoo hin mo'amin olaantummaan ramaddicha golabde. Jaapaan ammoo ramaddiifaan Neezerlaandis taanuun qabxii 5 sadarkaa lammaffaan marsaa kanaaf geesse. Shaampiyooniin addunyaa bara 2002 Biraazil riikardii gaarii Jaapaan irratti qabdi. Seenaa keessatti taphoota 14 kan dura waliin morkataniin Jaapaan tapha tokko qofa injifatte. Biraazil tapha 11 injifachuun lamaan qixa bahuun olaantummaa Jaapaan irratti qabdi. Hajime Mooriyaasuun kan leenjitu Jaapaan tapha madaallii ga'umsaa dabalatee taphoota 10 darbe mo'amuun imalaa jirti. Sararri fuulduraa Biraazil Vinicius Junior Maatiyaas Kunyaafaan durfamu abdii biyyattiiti. Vinicius Junior taphoota waancaa addunyaa 3 goolii 4 galchuun tokko mijeesse. Yeroo jalqabaaf
ዋንጫ አዱኛ irratti hirmaachaa kan jiru kunyaan taphoota sadiin goolii sadii Biraaziliif lakkoofsise. Taphataan kilaba Manchester United kun goolii kanneen kubbaa kallattii goolii 4 qofa yaaluun galche. Tapha maddii sadaffaan daqiiqaa 76 jijjiiramee seenuun ga'umsa gaarii kan mul'ise Neymar tapharraan filannoo jalqabaan gara dirree seenuu akka malu gabaafame. Ancelotiin Jaapaan garee cimtuudhaa jalqabaa hanga xumuraatti taphattoonni xiyyeeffannoo guddaan morkachuu qabu jedhan. Kan Jaapaan Hajime Moriyaasuun tapha murteessaa kanaaf haalaan qophoofnee raanjifachuuf gara dirree seenna jedhan. Har'umal kan sa'aatii 5 fi walakkaatti Jarmanii fi Paraagwaay waliin morkatu. Jarman ramaddii irraa sadarkaa tokkoffaan Paraagwaay immoo sadarkaa sadaffaa gaariin darbite. Jijjiiramee seenuun garichaaf bu'aa buusaa kan jiru Deenis Undaaf tapha kanaanis taphataa eegamudha. Waancaa addunyaa bara kanaan taphoota sadiin goolii 5 irratti hirmaateera. Goolii 3 galchuun 2 hiriyoota gareessaaf mijeessuun dorgommichaan yeroo gaarii dabarsaa jira. Ganama gara barii sa'aatii 10 Neezerlaandisii fi Morokoo morkiin taasisan tapha xiyyeeffannoo guddaa argatedha. Waancaa addunyaa bara kanaan biyyoota ga'umsa gaarii mul'isaa jiran keessaa Morokoon tokko. Taphoota ramaddii 3 keessaa 2 injifachuun Biraazil waliin qabxii qooddatte. Waancaan addunyaa kun borisitti ufuun galgala sa'aatii 2tti bakka buutuun Afrikaa Cote d'Ivoire Norway waliin morkatti. Virgil van Dijk. Oduudhuma waancaa addunyaatiin waancaa addunyaa bara kanaatiin biyyoonni Afrikaa 9 ramaddii darbuun riikoordii haaraa galmeessanii jiru. Pirezidaantiin CAF Patrice Motsepe qabxiin kun jijjiirama kubbaa miilaa Afrikaa keessatti dhufaa jiruuf agarsiistudha jedhanii Misbaa Odeeshfaa dabalataa qindeesseera. That's interesting. We have history in Houston. Waancaan addunyaa ergi jalqabame jaarraa tokkoon goof waggoota qubaal lakkaa'amantu hafe. Waancaa addunyaa jalqabaa bara 1930tti qopheessummaa Uruguayn jalqabe. Ijipt bara 1934 biyya Afrikaa jalqabaa waltajjichaan hirmaattedha. Kaameroon yeroo 8 hirmaachuun seenaa caalmaa qabdi. Ardii biyyoota 54 qabu Afrikaa waancaa addunyaa fudhachuuf miti waancaaf geessin beeku. Qabxii fooyyaa ardichi waancaa addunyaa irratti qabu bara 2022 waltajjii Kaataar qopheessiteen Morokoon walakkaa xumuraaf ga'uun galmeessiteedha. Waancaa addunyaa biyyoota 32 hirmaachisaa tureen Afrikaan biyyoota 5 hirmaachaa turte. Fiifaan hirmaannaa biyyoota gara 48tti yoo guddisu Afrikaan carraa biyyoota 10 hirmaachisu argatte. Kana keessaa biyyoonni 9 kallattiin darbu. Waancaa addunyaa 23ffaa qopheessummaa Ameerikaa, Kaanadaa fi Meksikoon dorgomaa jiruun Afrikaan biyyoota 10 hirmaatte. Kana keessaa Tuniziyaa qofatu ramaddii keessa osoo hin darbin hafuun Afrikaan yeroo jalqabaatiif biyyoota 9 ramaddii keessaa dabarsite. Morokoo, Senegaal, Afrikaa Kibbaa, Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo, Keep Verde, Ijipt, Aljeeriyaa, Gaanaa fi Cote d'Ivoire biyyoota Afrikaa ramaddii keessaan darbanidha. Waltajjichaan Cote d'Ivoire, Ijipt, Afrikaa Kibbaa, Keep Verde fi Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo seenaadhaan yeroo jalqabaatiif ramaddii keessaa darbuun seenaa ofii jijjiiranii ciminaan hojjechuu fi investimentii kubbaa miilaa guddattootaa leenjistoota liigii professionaalaa hundeessuu babal'achuu bu'uuraalee misoomaa milkii Afrikaa akka fide pirezidaantiin CAF Patrice Motsepe himan. CAF biyyoota marsaa mo'atanii darbuuf sagalaniif carraa gaarii hawwe. Morokoo waggaa 4 dura walakkaa xumuraaf geesseen booda biyyoonni Afrikaa ramaddii keessaa darbuun dhibbeentaa 90 milkaan. Afrikaan yeroo waancaa addunyaa fudhachuuf dandeessu fagoo akka hin taane qabxii mul'isuus jedhame. Biyyoonni Afrikaa hedduun marsaa 32f gahuun kabajaa jedhan leenjisaan Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo Sebastiaan Desabre. Afrikaanonni waggootaaf qabxii kana galmeessuuf jabinaan hojjechaa turu kan himan leenjisaan Koongoo kanaa ol imaluuf ammallee carraan jiraachuu dubbatu. Morokoo, Cote d'Ivoire, Afrikaa Kibbaa, Keep Verde fi Ijipt ramaddii isaanirraa sadarkaa lammaffaan xumuruun yoo darban Senegaal, Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo, Aljeeriyaa fi Gaanaa sadaffaa gaarii ta'uun isaa 32f darban. Waancaa addunyaa bara 2022 Morokoon walakkaa xumuraaf geesseen duratti qabxii fooyyaa Afrikaan waltajjichaan qabdu bara 1990 Kaameroon, bara 2002 Senegaal, bara 2010 Gaanaa hanga nuusa xumuraaf imalan ture. Waancaa addunyaa 2018 Raashaan qopheesseen Afrikaan biyyoota 5 hirmaatte.
ramaddii keessaa darbuu hin dandeenye. Dorgommii bara kanaatiin hirmaannaan Afrikaa dabaluun Keevardeen yeroo jalqabaatiif hirmaannaa akka argattu Riippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo walakkaa jaarraa tokkoon booda waltajjichaatti akka deebitu carraa uume. Waancaa addunyaa irratti hirmaachuu keenyaan gammanneerraa kan jedhan leenjisaan Keevardee Bubbistaa kubbaa miilaa kan biyyoota durooman qofa osoo hin taane hunduma keenyaaf ta'uu qabaas yaada isaaniiti. Waancaa addunyaa dorgomaa jiru kanaan Keevardeen biyya waancaaf eeggamtu Speen waliin Riippaabilikni Dimokiraatawaa Koongoo biyyi taphattoota ciccimoo kan akka Kiristiyaanoo Roonaaldoo faa qabu Poorchugaal waliin, Morokoon shaampiyoonii yeroo shan Biraaziil faana, Gaanaanis biyya liigii jaallatamaa addunyaa kan qabu Ingilaand waliin, kana malees qabxiin Ijiptii fi Beeljiyeem qixa ba'an jijjiirama Afrikaa taphoota mul'isan keessadha. Ajaa'iba! Kun sadarkaa kubbaa miilaa Afrikaa mul'isaa kan jedhe dursaan taphattoota Aljeeriyaa Riyaad Maahrez ardicha keessa taphachuuf ammallee ulfaataa ta'us qabxii galmaa'een boonuu dubbate. Taphataan duraanii Koot Divuwaar Aruunaa Dindaanee bara 2006 fi 2010 biyya isaa waancaa addunyaa irratti bakka bu'uun hirmaatee jira. Afrikaan kubbaa miilaa Awurooppaatiif taphattoota ciccimoo gumaachaa jirti. Sababbiin garas imalaniif dandeettii kubbaa miilaa guddisuuf waan barbaadaniif ardii Afrikaa keessatti bu'uuraalee misooma ispoortii babal'isuun carraan kun akka uumamuuf hojjechuu qabnaas jedhe. That's an effort which really catches the eye. Pape Gueye. Carra dhabeessummaa fi shirri qopheessituu dorgommichaa irratti dalagamee Iraan waancaa addunyaan imala fagoo akka hin deemneef sababa jedhamee jira. Leenjisaan garee biyyaalessa Iraan Amiir Haloonneewoy dabatuun irratti hojjetame jechuun komatanii jiru. Shifarraa Jaambo. This team's time at the World Cup is as much a political drama as it is a sporting endeavour. Iran's players are competing under the shadow of war between their own country and their host nation, the USA. Waancaa addunyaa bara 2026 biyyoonni sadi Ameerikaa, Kanaadaa fi Meeksikoon waliin qopheessan dorgommii qeeqan eegalee qeeqan itti fufe Teheraan qoqqobbii namoota dhuunfaaf abbootii murtee qaala'insa tikkeettii viizaa dhoowwatamuu fi haalli qilleensaa ho'aa taateewwan waancaa addunyaa kana qeeqsisan turan. Biyyoota dorgommichaan dhiibban irratti dalagame jedhaman keessaa immoo kan akka Iraan miidhame hin jiru jedha xiinxalli BBC Sport. Erga Iraan osoo hin mo'amin dorgommicha keessaa baateen ramaddii gaa jalatti biyyoota akka Beeljiyeem, Ijiptii fi Niizerlaandi waliin kan ramadamte Iraan marsaa biyyoota 32 hirmaachisuuf osoo hin darbiin hafteen garichi dorgommichaan taphoota sadeenuu qixa ba'uun qabxii sadi walitti qabatus carraa biyyoota qabxii fooyyee jedhamanii darbuuf hin carroomne. Kun ammoo daawwattoota kubbaa miilaa sochii taphaaf haala gareen biyyaalessaa Iraan keessa taa'ee dorgommicha irratti hirmaateen dorgommicha keessaa bahutti baay'ee itti nahanii fi xiinxalli BBC Sport baase Iraan ga'umsan osoo hin taane dhiibbaa qopheessituun dorgommichaa USA Ameerikaan irraan geesseen dorgommicha keessaa baatee jedha. Jalqabumaa waraana baha giddu galeessaa Iraan, Israa'el fi Ameerikaa gidduu tureen Iraan dorgommicha kana irratti hirmaachuu dhiisuu dandeessi jedhamus boodarra akka hirmaattu ta'e. Ta'us biyyoota 48 dorgommichaan hirmaatan keessaa addatti qoodinsi garicha irratti kaa'ame qabxii dhabuun akka gara biyyaatti deebi'an godheera. Gareen biyyaalessaa Iraan yeroo gara Ameerikaa imaluuf ture miseensota garichaa akka Ameerikaa hin seenne deeggartoota tikkeettii dhoowwachuu, teessoo garichaa Ameerikaa akka hin taane gochuu, karaa deddeebiin akka taphatan ta'eera. Waancaa addunyaa eegaluuf guyyoonni muraasni yeroo hafu gareen biyyaalessa Iraan teessoo isaa fi bakka shaakala Arizoon ture dhiibbaa Ameerikaa Meeksikoo Tijuwaanitti jijjiirrate. Qoqqobbiin imalaa irra kaa'ame akka barbaadanitti shaakala akka hin hojjenne daangesseera. Teessoo isaanii Meeksikoo kan godhatan gareen biyyaalessa Iraan gara Ameerikaadhaa kan imalan yeroo taphaa qofa hayyama argatu. Ameerikaatti viizaan isaaniif kennamu kan yeroo taphaa qofa yoo ta'u akkuma taphicha xumuraniin guyyuma san gara Meeksikoo deebi'u. Kanaaf shirri qopheessituu dorgommichaan irratti raawwatame Iraan qabxii barbaaddu akka hin galmeessine danqaa ta'eera. Kana keessatti fiifan biyyoota hirmaatan hunda mirga isaanii eegsisuu hin dandeenye jedhamuun qeeqameera. Kuni dhiibbaa siyaasatiin biyyattiin haqummaa dhabde jechuun taateewwan waancaa addunyaa kanaan addatti qeeqameedha. Dabalataan Iraan murteewwan dirree keessa fi carra dhabeessummaan dorgommicha keessaa akka baatu warri jedhanis jiru. Taphaa ramaddii xumuraa Ijipti waliin taphatteen goolii tokko qixa kan baate Iraan injifachuu qabdi ture jedhamaa ture. Taphaa sanaan dursitee Ijipti goolii galchitus boodarra Raami Reyaazaa goolii galcheen qixxeessee ture. Rukuttaa peenaalitii argatanis Mahadii Taareemii osoo hin galchin hafee onnee lammiilee Iraan cabseera. Ijipti irratti dhiibbaa gochaa turaniin daqiiqaa dabalataa
92ffaa irratti gammachuun ture garuu yoomiyyuu deeggartoota Iraan biratti hin daggatamu. Shohaa Hali Zahadi goolii galcheen gammachuun dirree keessa burraaqsise. Gammachuu ibsatee yoo deebi'u garuu gooliin taphaan ala jedhamuun haqamte inniyyuu amanuu hin dandeenye. Sana boodas Iraan jalaa dagaleen goolii kan jalaa deebise. Goolii eegaan Ijiptis carraa isaanii dura dhaabbate. Haala kanaan qixa kan baate Iraan akkasiin ta'uun carraa garee biyyaalessa biroo eeguuf dirqamtus innis hin milkoofne fi biyyoonni isaan eegan Aljeeriyaa fi Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo injifatanii hawwii warra Iraan akkasiin karaatti hafe. Taphicha booda leenjisaan garee biyyaalessa Iraan Ameer Haalenohee kana booda fiifan gareewwan biyyaalessaa biyyoota biroo fi taphattoota walqixxummaa eegumsaa akka hin gooneef nan abdadha jechuun qeeqeem. Garee kanatti baay'ee itti boonee jira kan jedhe leenjisichi qabxiin galmeessine haala keessa jirru olii taphichaaf qophaa'uudhaaf shaakala guyyaa walakkaayyuu arganne hin beennu addunyaa fi ummanni Iraan garee kanatti booneeraa jedhe. The keeper, but he's fumbled it! And it's in! Qophii ispoortii hidhata guyyaatti kan ulfaatti jirtan pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa gareen kubbaa miilaa biyyattii akka qoratamu ajaja dabarsaniiru. Kooriyaan Kibbaa waancaa addunyaa bara kanaatiin tapha tokko qofa injifachuun ramaddii isheetii osoo hin darbin hafuun ishee hoggansa biyyattii dallansiisee jira. Biyyattiin tapha ramaddii jalqabaa Riippaabilikaa Cheek injifachuun milkiin eegaltus Meeksikoo fi Afrikaa Kibbaatiin mo'amuun gara biyyaatti deebite. Qabxiin gadiyaanaan galmaa'e kun sababa maaliin akka ta'e qoradhaatii naaf deebisaa jechuun pirezidaantiin biyyattii Lee Miyong ministeera ispoortii biyyattiif ajaja kennanii jiru. Leenjisaan garee biyyaalessaa Riippaabilika Kooriyaa Kibbaa Hong Miyung-bo qeeqa isaaniitti hoddummaatiin booda kaleessa hojii leenjisummaa garee biyyaalessaa gadhiisuu beeksisani. Leenjisaan ganna 57 kun waancaa addunyaa bara 1990 hamma bara 2002tti sadarkaa afuraffaan xumuranitti taphataa sararraa cimaa sadarkaa Ardeeshiyaatti beekamtii qabanii fi waancaa addunyaa afurratti walitti aansuun biyya isaanii tajaajilanidha. Leenjisaan garee biyyaalessaa Scotland Steve Clark hojii leenjisummaa garichaa gadhiisanii. Steve Clark waliigaltee waggaa 4 erga mallatteessanii reefu ji'a tokko guutanis gareen isaanii waancaa addunyaatti ramaddii darbuu waan dadhabeef hojii isaanii gadhiisanii. Ramaddii jalatti Biraazil, Morookoo fi Haayitii waliin kan ramadamte Scotland tapha ramaddii duraa goolii 1-0 Haayitii injifachuun dorgommicha milkiin eegalte. Ta'us taphoota lamaan hafan Morookoon goolii 1-0 Biraaziliin ammoo 3-0 mo'amuun qabxii 3 ramaddii ishii keessaa sadarkaa sadaffaan xumurte. Biyyoota fooyya 8 sadarkaa sadaffaan xumuruu ramaddii darban ta'uuf qabxii biyyoota biroo eegaa kan turte Scotland hin milkoofne. Krooshaan Gaanaa injifachuu isheetiin Scotland ramaddii akka hin darbine taasise. Bara 2019 eegaluun waggoota 7 darbaniif garicha leenjisaa kan turan Steve Clarkes qabxii garichi galmeessetti gammaduu dadhabuu isaaniitiin hojii gadhiisanii. Waggoota 28 booda hirmaannaa waancaa addunyaa kan argatte Scotland waancaa addunyaa 9 fi waancaa Awurooppaa 4 hirmaattee ramaddii isheetii darbiteen beektu. Taphataan sarara fuulduraa RB Leipzig Yaan Diamandeen Paris Saint-Germainiif taphachuu filateera. Robert Lewandowskiin ammoo kilaba Ameerikaa Chicago Fire'if mallatteessuuf tole jedhee Abdurrahmaan Amin. To create room for himself, going on a slalom run of the highest order. Still, Diamande! It's out of this world! Lammiin Cote d'Ivoire taphataan sarara fuulduraa RB Leipzig yeroo dheeraaf maqaan isaa Liverpool waliin ka'aa ture Yaan Diamandeen amma PSG'f mallatteessuuf walii galeera. Liverpool taphatichaaf yuuroo miiliyoona 100 ramaduun RB Leipzig erga harkatti kuffisee booda taphatichi dhuunfaan PSG waliin walii gale. PSG'n taphataa kana walii galtee waggaa 5tiin mallatteessisuuf qophaa'aa jira. Ta'us bara dorgommii 2026-27 Bundesliga Jarmanii keessatti ergisan RB Leipzig waliin tura. Lammiin Cote d'Ivoire ganna 19 Yaan Diamandeen Luis Enrique jalatti Paarisiif taphachuu akka barbaadu Zaatileetik gabaaseera. Paarisiif taphachuun waancaa hedduu injifachuu fi karoora isaa gara fuulduraa kan ta'e badhaasa Baalaandoor injifachuufis akka isa gargaaru Diamandeen dubbateera. Diamandeen amma Cote d'Ivoire waliin waancaa addunyaa irratti hirmaachuun marsaa mo'atanii darbuu biyyoota 32 hirmaachisuu gahaniiru. Leenjisaan duraanii Manchester United Ruben Amorim taphataa kilabichaa kan ta'e Mason Mount gara AC Milan fudhachuu barbaadu.
barbaadu. Miidiyaaleen Itaaliyaa akka gabaasanitti AC Miilaanis taphataa kana mallatteessifachuuf fedhii qaba jedhu. Leenjisaan AC Miilaan Amooriim yeroo Old Trafford turan taphataa kana waan beekaniif gara Itaalii fudhachuu fi Mason Mount ammoo osoo Manchester United taphattoota isaa hin waamin Spain keessatti shaakala isaa dhuunfaan hojjechuu eegaleera. United bara dorgommii 2026-27 dorgommii biyya keessaa dabalatee Champions League Awurooppaa waan hirmaatuuf taphataa kana akka taphataa murteessaa kilabichaatti ilaalaa jira. Leenjisaan Manchester United Michael Carrick Mason Mountiif eddoon ni jira, taphatichas hedduun barbaanna, ni taphattoota murteessoo nuti qabnu keessaa tokkodha jedhe. Nottingham Forest taphataa sarara jidduu Liverpool Curtis Jones paawundii miiliyoona 40 mallatteessifachuuf hordofaa jira. Forest taphataa sarara jidduu Elliot Henderson bakka buusuuf taphataa kana hordofaa jira. Gatiin Nottingham Forest taphataa kanaaf ramadee Liverpool qubsuu baatus waliigalteen isaa waggaa tokkoon booda waan xumuramuuf bara dhufu bilisaan dhabuu caalaa ni gurguraaf eegama. Taphataan sarara fuulduraa lammiin Poland Robert Lewandowski kilaba Major League Soccer Chicago Fire'if mallatteessuuf waliigale. Taphataa duraan Bayern Munich keessatti waliin turan Thomas Muller waliin deebi'anii garee tokkoof taphatu. Director olaanaan kilaba Chicago Fire Greg Balhartan taphattoota ciccimoo addunyaa garana fidaa jirra. Kuni Chicago Fire'if qofa osoo hin taane liigii keenyaafuu hiika guddaa qaba jedhan. Lewandowski bara darbe Barcelonaaf taphoota taphateen goolii 19 galchuun kubbaa goolii ta'an 2 hiriyoota isaatiif mijeessee imala isaa kilabicha waliin xumure. Chelsea ammoo Marco Palestra Atalanta irraa mallatteessifachuuf waliigaltee xumureera. Yeroo miiliyoona 55 gatii Chelsea taphataa kanaaf baasaa jirudha. Palestran waliigaltee hanga bara 2032 mallatteessuuf yoo waliigalu Chelsea waggaa tokkoon dheeressuuf filannoo qaba. With the goalkeeper stranded by Robert Lewandowski. Tapha marsaa mo'atanii darbu biyyoota 32 har'a Biraazil taphattu irratti taphataan sarara fuulduraa kilabichaa Neymar jalqabarraa hiriiruu akka hin dandeenyedha. Leenjisaan garee biyyaalessaa Carlo Ancelotti kan dubbatanii taphni kun egaa Jaappaan waliin tapha baay'ee murteessaadha. Marsaa biyyoota 16tti darbuudhaaf taphatamudha. Taphataan kun taphataa cimaa ta'uunsaa beekamaadha. Ta'us garuu sababa miidhamaatiin irra deddeebiidhaan garee biyyaalessaa Biraazil tajaajilaatiin jiru. Tapha ramaddii sadaffaa Scotland injifatan irratti daqiiqaa 76 irratti geeddarame seenee daqiiqaa 20 taphatee ture. Tapha sanaan ga'umsa gaarii mul'isee ture. Ta'us garuu tapha murteessaadha kana irratti jalqabarraa hiriiruu akka hin dandeenyedha. Leenjisichi kan akeekanii kanaanis teessoo jijjiirraa ka'uudhaan tapha Biraazil Jaappaan waliin taphachuu danda'a jedhamee jira. Neymar oduu keenya xumuraatiin tapha mo'atanii darbu booroo France fi Norway waliin qabaniin ga'umsi Kylian Mbappé fi Erling Braut Haaland mul'isan xiyyeeffannoo argatee jira. Taphattoonni lachuu dorgommii kanaan goolii 4 galchuun walqixa. Abubakar Abdallah oduu kanatti akka ittaanutti qindeessee jira. Waancaa addunyaatiin Firaansii fi Noorweeyiif taphattoonni sarara fuulduraa ciccimoon lamaan Kylian Mbappé fi Erling Haaland gumaacha guddaa taphattoota taasisaa jiranidha. Biyyoonni lamaan taphoota ramaddiitiin goolii galchaniif taphattoonni kunniin lamaan gumaachi taasisan olaanaadha. Kylian Mbappé fi Erling Haaland gooliiwwan 4 dorgommichaan galchaniiru. Goolii 6 kan galche Lionel Messi taasisuudhaan taphattoota goolii hedduu galchan keessaa. Tapha jimaata darbee biyyoonni lamaan waliin taphataniin gumaachi isaaniif taasisan cinatti taphattoonni kunniin baay'ina goolii galchuu olaantummaan xumuruu fi morkii kanneen taasisanidha. Erling Haaland Premier League Englandin ashaaraa isaa kaa'uudhaaf taphataa Manchester City keessatti ga'umsa olaanaa mul'isaa jirudha. Kylian Mbappé Los Blancos La Liga keessatti Galacticos ijaaruudhaaf taphataa kilabichitti abdateedha. Kilaboota isaaniitiin alatti taphattoonni kunneen lamaan garee biyya isaaniitiif dorgommiilee intarnaashinaal irratti gumaacha guddaa taasisaa jiru. Erga 2022 as France taphoota Kylian Mbappé irratti hirmaattee harka 69.8 mo'attee jirti. Taphataa sarara fuulduraa kana malee dhibbeentaan injifannoo garichaa harka 50. Erga hagaya 2022 as gooliin France galchite harka 44 keessaa qooda qaba. Goolii 33 galchee 17 mijeesse. Firaansiif goolii hedduu galchuun baay'ina goolii kan dursu Kylian Mbappé Liverpool taphaan jiddu galeessaan goolii 2.3 akka galchituuf gargaaraati jira. Gareen biyyaalessaa Norway milkaa'ina dorgommiilee gurguddoo irratti qabaachuu baatus as dhiyeenyatti Erling Haaland milkaa'ina biyyattiitiif tumsa guddaa taasisaa jira. Erga hagaya 2022 as Erling Haaland irratti hirmaateen Norway harka 64.5 mo'attee jirti. Isa malee dhibbeentaan injifannoo garichaa harka 33.3. Erga hagaya 2022
2022 as goolii 39 galchee 4 mijeesseera. Kana jechuun harka 43.9 goolii Norway yeroo kanatti galchiteef gumaacheera. Erling Haaland waancaa addunyaa jalqabaa irratti hirmaachaa jiraatus taphataa jaaffaa waancaa addunyaa jalqabaa irratti goolii hedduu galchiteera. Taphataan sarara fuulduraa Manchester City fi Norway dorgommiilee garaagaraan taphoota 12 walitti aansuudhaan goolii galcheera. Kanneen keessaa taphoota 6 darbaniin goolii 16 taphataa galche. Kylian Mbappeen waancaa addunyaatiin goolii 16 galchuun riikardii Lionel Messiin galchee lamaan hanqata. Lionel Messiin waggaa 39 isaa kana kan hojjete yoo ta'u Kylian Mbappeen waggaa 12 isaa gadi ta'eeti. Taphataan Real Madrid taphoota 100 Firaansiif taphateen goolii 60 galche. Haaland taphoota 52 biyya isaaf taphateen goolii 59 galchuun kan Mbappeen galchee lamaan hanqata. Waancaa addunyaa ganna kana biyyoota fudhachuu malan jedhamuudhaan tilmaamni kennameef keessaa Firaans ishee duraati. Kylian Mbappeenis Ligue Blues injifannoon gonfachiisa moo kan jedhu ni eegama. Durii immoo Erling Haalandin gargaaramtee waancaa kanaan hangam imaltiinis kan eegamudha. Lionel Messi fi Cristiano Ronaldo booda murkiin taphattoota kanneen lamaanii sadarkaa addunyaatti gobanee mul'achuu akka danda'u xiinxaltoonni ni himu.